Sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuuf har'as dhufneerraa akkam jirtu hundumti keessaniyyuu obboloonni idduma jirtanii kan nu dhaggeeffattanii guyyaa har'aa waaqeffannaa kana irratti waldaa kana keessas warra jirtan hundi keessanuu baga nagaan dhuftaniin jedha. Kun Bishop Dr. Faqaaduu Ayyaleen jedhama. Warra nan beekneef otoo nan beekin sagalee kana warra dhaggeeffattaniif faarfannaa kana dhaggeeffachuudhaan itti fufnaa jechaadha. Hallelujah. Gooftaa galatoomii. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Lokandara kaladi bonjensia trikilatana soraladi arasiat raganone mota. Edi kilajina siat ragalatini nijini milandosa. Hundi keenya iyyuu warri dhaggeeffachuu irra jirru hafuuraan sagalee Waaqayyoo barachuuf Waaqayyo wajjiniin quunnamtii gochuuf of qopheessuun yeroo kana nu barbaachisa. Keessuma keessaa namoonni kakuutti jiraatanii kakuu Waaqayyoo kan si wajjin jiru kana yaadachuun siniif ta'a guyyaa har'aa. Dhiphina keessan rakkina keessan waan isin mudate waan isin marse waan isin sodaachisu sana yaaduu otoo hin ta'in kakuu Waaqayyo si wajjin qabu kakuu Waaqayyo sinirra kaa'e sana yaaduudhaan jajjabaachuun cimuu gooftaan fayyisaadha. Inni waaqarra jiru gooftaan fayyisaadha, dandeessisaadha, dandee kan nama dandeessu jechuudha. Jabaachuudha. Sorry, sinjalaan kute faarfannaa kana. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hey, hey. Amen. Hallelujah. Amen. Nunyaatu.
Maaliif gooftaa Yesus Kiristoos fayyisaan keenya gaggeessaan keenya tiksee gaariin keenyan wajjiniin ijaajiruuf nu nyaachuu hin danda'u. Kanaaf waaqeffannaa amma faarfannaadhaan Daawit Maarqos cimdeessaa wajjin murkaa cimdeessaa wajjiniin waaqeffanne guyyaa kana gooftaa guyyaa kana hin galateeffanna galanni guddaan isaaf haa ta'u. Egaa amma sagalee Waaqayyoo walii wajjin dhageenyas gabaabaadhumatti ni guyyaa har'aa anin isinitti himuu barbaada. Gooftaan gaafa fannoo irratti dhunuuf jedhee du'e waan baay'ee nurraa cabseera. Waanjoo diinaa nurraa cabseera. Kiyyoosaas nurraa ciccireera. Eeyyee waan diinni nurratti hojjetu hundumaa nurraa cireera. Kanaafi waa'ee waan gooftaa Yesus Kiristoositti gammadu kan jedhu irraan gabaabaadhumatti walii wajjin hirmaanna jedheen amana guyyaarraa meen kadhanna. Gooftaa kan hundumaa beektuu, hundumaa agartuu, hundumaa irratti humna qabduu, maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin sin kadhadhaa. Sagalee kee nutti dubbadhu, yaada kee nu hiri. Kan itti jajjabaannu, kan itti dhaabbachuu dandeenyu, sagalee kee nutti dubbadhu gooftaa koo. Eeyyee abidda keessatti nama tiksitaa. Eeyyee dadhabbii keessatti nama gargaartaa. Eeyyee hir'ina keenyatti ati nu wajjiniin jirtaa. Galanni guddaan siif haa ta'u. Guddaan si galateeffadha gooftaa. Gooftaan beekaadha. Gooftaan hundumaa irratti humna qaba. Gooftaan hundumaa irratti hin hojjetaa. Gooftaa kan isa dhibu waan tokko hin jiru. Kanaaf baay'isnee waaqa keenya hin galateeffanna. Gooftaatti bulleerraa, gooftaatti of laanneerraa. Eeyyee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eeyyee gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Hayyaada namaatu karaa namaa irratti nama dogoggorsiisu, karaarraa nama jallisu baay'eetu jira. Kan nama aarsu wanta baay'eetu jira. Haa ta'uyyuu guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo maal jedha isinitti fakkaatee? Ansi wajjiniin jira. Ansi gargaaraa, ansi wajjin naaphaa kan jedhudha. Akkana jedha. Ani har'aa waan ansinii fideeru waan beektanidha. Sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa Luqas boqonnaa 10 walii wajjin dubbifanna. Boqonnaa 10 keessa kan jiru akkana jedha. Ani kunoo jedha. Ganaa seenaa isaa isinitti hima garuu wantan barbaade isinitti himu barbaadu kanadha. Ani kunoo mar'ataa torbaanqabaarra aango diinaa hundumaa irras ejjechuu akka dandeesanif gooftummaa isiniif kenneera. Hallelujah! Gooftummaa isiniif kenneera. Edha gooftaan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaliif akkamitti kuni ta'e jettanii gaafachuu hin dandeessu. Kana seenaa isaa irra deebinee haasa'uu hin dandeenya yeroo gabaabaa kana keessatti. Garuu maal jedha? 19 ani kunoo mar'ataarra torbaanqabaarra aango diinaa hundumaa. Hallelujah! Aango diinaa hundumaa irras ejjechuu akka dandeesanif
akka dandeesanif gooftummaa isiniif kenneera. Hallelujah. Kuni aboo amantoonni gooftaa Yesuusitti amananii qabaatanidha. Sagalee Waaqayyoo keessa Luqas boqonnaa 10 lakkoofsa 19 irratti yeroo dubbisnu jechuudha. Aboo gooftummaa. Aboo gooftummaa. Aboo gooftummaa isinii kenneera. Maal jechuudha kuni? Taankiin isinii kenne, misaa'eliin isinii kenne, qawween isinii kenne, maal isinii kenne jechuu isaati. Miti isa iyyuu hin caala. Miti isarra iyyuu hin darba. Innis maa inni? Aboon gooftummaa Waaqayyo irraa namaa laatamu maalidha? Kan jettanii fudhattanii baay'eedhaan gadi fageessinee dubbachuun nurra jira jechaadha. Maal ta'ee isinitti fakkaata? Mee kottaa irra deebinee dubbisnaa. Lakkoofsa 17 irratti boqonnaa kana jareen 72 guddaa gammadaa deebi'anii dhufanidha. Guddaa gammadaa dhufanidha. Yaa gooftaa maqaa keetiin yommuu isaan abboomne hafuuronni hamoonni iyyuu nuuf abboomamanii. Amazing. Hafuurri hamoonni nuuf abboomamanii. Maal taanaan? Yeroonni kuni bartoota gooftaa Yesuus Kiristoos. Lakkoofsin isaanii 72 wayim 70 sin jedhamu. Yesuus Kiristoos si wajjin duuna, si wajjin baana, si wajjin galla, si wajjin jiraanna jedhanii of kennanii duukaa ba'aniiru. Garuu jireenyi gooftaa wajjin jiraatamuu sodaachisaa ture. Maaliif barumsa haaraa barsiisa jedhame Yihudoota iddootti, Fariisota iddootti, biyya achi sanatti isa fo'atanii yeroo duukan inni immoo seera keenya cabsa, karaa keenya irra hin deemu, waan haaraa fidee dhufeera, waan inni hojjetu nuun galu jechuudhaan ari'atama guddaatu isa wajjin ture. Kanaaf yeroo sana gooftaa Yesuus wajjin bu'anii deemuun salphaan turre. Yoo isa duukaa bu'u ta'ame, yoo isa wajjin jedhamu deemamu ta'e isarra kan ga'u hundumaa hirmaachuuf qophaa'uun barbaachisaa akka ture agarsiisa. Isa wajjin hirmaachuuf, isa wajjin kan ta'u jiru, kan isarratti raawwatamuu jiru hundumaa hirmaachuuf of qopheessuun barbaachisaa akka ture agarsiisa. Kanaaf otuma sodaataniyyuu, otuma cimaniyyuu, otuma maal jedhanii too deemanii iddoo tokko ga'aniittu isaan ergee ture. Dhaqaa wangeela barsiisaa, misraachoo wangeelaa. Namoonni kan itti hurrii ba'an isa himaa dubbadhaa barsiisaa jedhee isaan ergee ture iyyuuti. Otuma sodaatanii, otuma maal jedhanii deemanii iddoo tokko ga'aniitu ga'a. Warra isaan simatanis simachuu, warra isaan hin simannes isaaniif hundumaa qajeelchummaa kenneefii ture gooftaan. Otoo deemaniiti hafuurri hamaan maqaa isaa yoo dhaani abboomamuu isaanii argan. Maqaa isaa yeroo dhaani, maqaa isaatiin yeroo itti dubbatanii, oh hallelujah, jabanni akkasiin ufaa dhufu haa jiraatu, tures hin dhufas. Yeroo isin maqaa Waaqayyoo qabattanii iddoo hundumaa galtanii, waan hundumaa keessa galtanii, hafuurri hamaan yerootti isinii ajajamu, hafuurri hamaan yerootti isinii bitamu haa ta'u. Dhugumaan gooftaa keessa jirtu taanaan hin na'u, hin wareeru, hin wacu, olii gadi rukutamu, waan baay'ee gochuu hin danda'u. Garuu hin ajajamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nu abboomamanii jedhanii dinqiidhuma ta'e isaaniitti jireenya isaanii keessatti.
maal jedha? Guddaa gammadaa deebi'anii dhufanii yaa gooftaa maqaa keetiin yommuu isaan abboomne, hallelujah, maqaa Yesuusin abboomaa, maqaa Yesuusin abboomaa, maqaa Yesuusin bitaa, maqaa Yesuusin gaggeessaa. Yesus gooftaadha. Yesus mo'aadha. Hallelujah. Karaa isaa qabannee adeemsa isaatiin yeroo deemnu, faana isaa buunee yoo isaa wajjin buunu, gooftaan nu moosisa. Akkana jedha. Nu abboomanii jedhe. Hafuuronni hamaaniyyuu. Hafuuronni hamaaniyyuu. Hama. Waa'ee hamaa dudubbachaa turre torban darbe. Torban darbe duraanis hamaan hamaadhuma. Hamaan gaariin qabu. Sinni baa iddoo kana taa'ee yaada ture. Dukkanni yeroo argatu ifa dhaamsuuf itti tola. Yeroo argannaan hin deebi'u. Ifnis yeroo argannaan hin ishee jaamsa. Akkamitti kana barteettanii mana koo keessa taa'etanii iswiichii ibsan ture. Maal ibsite jettanii? Iswiichii yoon ofii godhu dukkanni takkuma guuta. Yeroo yoo argate, carraa yoo argate, karaa yoo argate, dukkanni hammam ifarratti akka cimuun arge. Iswiichiin man tuqe malee ammaan goonem takkuma guute. Kefiliinan keessa jiru. Barumsa naa kenne, yaada kootti na deebise, qalbii kootti hin deebi'e. Gara sagalee Waaqayyootti hin naqe, jireenya Waaqayyoo keessan galee namni karaarraa yoo kaatu, namni iswiichii isaa yoo geeddaru, ifni ifarratti dukkanni aboonsaa cimaa akka ta'e naa gale. Dukkanni yeroo argannaan, dukkanni carraa argannaan, dukkanni humna argannaan ifarratti cimaadha. Akkasuma deebisen yoo hundeeffadhu immoo dukkanni idduma inni jiruyyuu hin beekamu. Ifni mana guute. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ifni Waaqayyo. Ifni karaa Waaqayyooti. Yaa ifa. Ifa. Har'as namoonni kun biyya lafaa isa dukkana hammeenyiif wanta baay'ee itti guute keessa deemaatti jiru. Too jiranii dingata waa ife. Innis maqaa Yesuusiin hafuura hamoota hundumaa irratti yeroo isaan aaneedha. Hallelujah. Abboomamanii. Dukkanniin abboomamee jechaadha ifaaf. Kanaaf dinqisiifatanii dhufaniitu Yesuusitti. Jedhani maali? Hafuurri hamoonni maqaa keetiin nu ajajamanii. Hafuurri hamoon nammeeqatu har'a hafuura hamaa wajjin jiraata. Nammeeqatu har'a hafuura hamaan isa gidirsaa oola. Maqaa Yesuusiin itti waamaa. Yoo akkas ta'u kana gooftaanii maal jedharee lakkoofsa 21 irratti yeroo sanatti Yesuus hafuura qulqulluudhaan gammade. Hafuura qulqulluutti gammade. Yaa abbaa gooftaa waaqaatiif lafaa isa kana warra ogeessotaaf hubattoota jalaa dhoksitee wallaalolatti waan mul'istee fi sin jajadhaa. Eeyyee yaa abbaa isa kanatti gammaddeetta jedhee
jedha galni Waaqayyoof haa ta'u. Maa inni isa gammachiise Yesuusin hafuuraan gammadee abbaan koo sin gammadee maaliif ijoolleen Waaqayyoo aboo isaaniitti yeroo dhimma ba'an ijoolleen Waaqayyoo aboo Waaqayyo isaaniif kennetti jiraachuu yoo jalqaban eeyyee Yesuus illee hafuura isaatiin hin gammade. Yesuus yeroo baay'ee wangeela keessatti yeroo dubbistanii yeroo baay'ee yeroo gammaduun argitanii biyya lafaa argee hin bo'a. Magaala argee hin bo'a. Rakkataa argee hin bo'a. Gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo baay'eetti macaafuma keessaa barbaaddaniin argitan Yesuus Kiristoos kolfe kan jedhu. Biyyatti kolfan keessa dhufe miti kaa'ee. Biyyatti hojiitti hojjetan keessa dhufe. Biyyatti geeddarumsi dhufuun irra jirutti dhufe. Kanaaf of laachuudhaan ol dabarseef kennuudhaan waan baay'ee keessa darbuudhaan geeddarumsa fiduu ijaa barbaadee fi bartoonni isaa wajjin buudhaanii isaa wajjin deemuudhaan waan inni fedhatu waan inni barbaadu yeroo isaan godhanii hafuura isaatiin hin gammadeedha. Har'a Waaqayyoon gammachiisuu barbaaddu aboo inni isinii kenneen jiraadhaa. Ergaa isin ergeen ergama gooftaan kana isinirraa barbaada. Maali jaroonni kun beektu 19 irratti akka laalle xinno isaaniin otoo ilaalle na gammachiisa. Ani kunoo jedha. Mar'ataa beektu mar'ataan bofa mar'ataa jechaadha. Hannama iddu uree nama keessa baa jedhama yeroon dhaga'u anillee ija kootiin argee hin beeku garuu dubbiseera waa'ee isaa. Mar'ataan kuni bofni kuni hamaadha. Torbaanqabaa irras kan jedhamus sanyuma tokko isaan waan baay'eetti hiikamuu hin danda'a. Kuni hama kan joon hojjetudha. Garuu maal jedhee gooftaan itti dabale aangoo diinaa hundumaa irratti. Aangoo diinaa hundumaa irratti maal isinii kenneera? Aboo isinii kenneera. Gooftummaa isinii kenneera. Gooftummaa kanatti jiraachuun nuuf ta'a jechaadha. Ofirraa hifachuun maaliini? Qorontos keessattis ta'e Efesoon keessatti yeroo dubbifattanii lolli keenya dhiigaaf lafee wajjin miteedha. Dhiigaaf foon wajjinin miteedha. Ta'uyyuu waaqarra kan balalisani aangoon kan deemanii diinota hafuurota hamootaan lolli keenya isaa wajjin tokko. Lafarras immoo kan munyuuqani kan socho'ani biyya isa dukkana kana kan bitani isaan wajjinini hafuuraan jechuu isaati. Kanaan wanta akka hafuuraa kana lolli nuti qabnu lolli kiristiyaanaa inni cimaan hafuuraani malee fooniin miti. Fooniin lama lolinaa. Humni irree foonii eessayyuu hin ga'u. Garuu hafuuraan hafuuramoona. Inni nu keessa jiru jedha Yohaannis immoo isa bakkee jiru isa dukkana kana hin caalaa jedha. Kanaaf lolli keenya hafuuraani. Aboon nuu laatamis sanuma. Sanatti jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaaru. Kanaaf yaa obbolootaa har'a kan isin hin gorsu hafuuraan cimaa lolaa seexana ofirraa hifadhaa.
Yaaqoobummoo maal jedha boqonnaa 4 keessatti? Diina keessan ofirraa lola hifadhaa, innis isinirraa fagaata. Waaqayyotti siqaa, innis isin simata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa 7 ta'uu hin danda'a. Kanaaf guyyaa har'aa maal nutti himtaa yoo naan jettanii? Waaqayyo kan itti gammadu hojjedhaa. Innis maa inni yoo jettanii? Aboo inni isinii kennetti humna godhadhaatii cimaatii deemaa ajajamaa. Yaada keessaniin laphee ciminaan hin ba'inaa. Miiraan keessan kan isinitti agarsiise duukaa hin bu'inaa. Kan Waaqayyo isin gorse aboo gooftummaa sana qabadhaa. Eessattuu haa ta'u, qilleensa irratti haa ta'u, lafa irratti haa ta'u, galaana keessatti haa ta'u, waraansa keessatti haa ta'u, eessattuyyuu haa ta'u, magaalatti haa ta'u, baadiyyaatti haa ta'u, eessumattuu isin. Aboon gooftummaa keessanii Yesus Kiristoos ni kenne hafuuraan si wajjiniin jira. Hafuurri suni isin irratti hojjeta. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 39 ilaaltanii isinii dubbisuu nan danda'a, barbaannaan harka koo jira. Boqonnaa 2 hojii ergamootaa lakkoofsa 39 maal jedha? Maal ta'e isa dura guyyaa Pheenxeqoostee hafuurri Waaqayyoo bartoota isaarra nama 120 warra ta'in irra bu'eetu jijjiiramsa haaraa jireenya isaanii keessatti dhufeetu afaan haaraa dubbatu, wal jajjabeessu, abdii dubbatu. Kanaan idduutti Phexros ergamaan sun Yesus duukaa inni bu'e akkana jedhee dubbate. 39 hundumaa isiniin dubbisu. Abdiin Waaqayyoo abdachiise isiniif ijoollee keessaniif warra fagaatanii jiraatan Waaqayyo keenya goofticha itti waamu hundumaaf isii jedhee deebiseef jedha. Irra deebi'een isinii dubbisaa. Abdiin kun jechuusaati. Abdiin Waaqayyo abdachiisee isiniif ijoollee keessaniif warra fagaatanii jiraatanii Waaqayyo keenya goofticha itti waamu hundumaafis, Waaqicha keenya gooftaa warra waamanu hundumaafis jechuudha jecha kootiin. Abdiin kuni kennameera jedhee deebiseef jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abdiin kuni Phexros duwwaaf miti jechaadha. Abdiin kuni 72 sana duwwaaf miti jechaadha. Har'a Fiqaaduufis kennameera, siifis kennameera. Aboon gooftummaa diina irratti qabaachuun sirra jiru. Aboon kun isinii kennameera. Yoom gaafa hafuuraan cuubamtanii, gaafa hafuurri isinirra bu'e, gaafa hafuuraan guutamtanii, hafuurri isin yeroo miilla qabee mataatti akka barbaadu isin gaggeessutti yaale, yeroo isin dhuunfate, yeroo isinitti guutu achii qabee diinni keessan miilla keessan jala jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Aboon gooftummaa keessan isin hojjeta. Namoonni baay'een beektu ta'a, garuu isin jalaa dhaabbate ta'a. Gooftaa geeddarame moo isinti geeddarame? Nan beeka namoonni baay'een wanta kana hin beekne miti jechuun beektu, garuutti jiraattu. Jiraachuun nuuf ta'a. Ajajaa isinii kennameera. Aangoon kun, mootummaan kun isinii kennameera. Iddoo baay'eetti isinii himuu nan danda'a. Garuu yeroo baay'ee isin jalaa fudhatee yaaduu fi kanumaan otoo hin dhaabe. Maaliif faarsaa Daawit keessa otoo dhaqxanii otoo inni nu wajjin hin jiru ta'e guyyaa adii nu nyaatu caccabsanii lafee keenya iyyuu maal godhe waan baay'ee dubbata. Garuu ati ijaan wajjin taate jedha. Diina keessaa immoo adeemtu malee hin mo'amtanii. Yoo
gaafa gooftaa keessa galtanii jiraattanii furtuu isin harka jira. Furtuun isin harka jira. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoositti of laadhaa. Harka isaatti of gataa. Karaa isaa irratti of eegaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Hin nyaatu. Hin nyaatu. Hin nyaanne. Hin kadhanne. Yaa Waaqayyo guyyaa karraa kana sin galateeffadhaa obboloota koo wajjin sagalee kee kana jaan dhaga'e. Irreen kee cimaadhaa. Hundumaa danda'a, hundumaas nama dandeessisa. Kanaaf yaa gooftaa sittin dabarsee kenna obboloota koo warra sodaatanii, warra dhiphatanii, warra boo'anii, warra dubbiin bitaatti galee obboloota koo dabarseen sitti kenna. Eeyyee diinni keessan akka leencaa bokkisuudhaan sinnaannaa jedha sagaleen kee. Ee gooftaa, kanaaf diina isa roorrisu kanarratti ijoollee keef aboo kenniteetta. Mo'anii lolanii ofirraa hifatanii akka deemaniif. Kanaaf yaadannoof qalbii gaarii ogummaa ijoollee keef laachuun fedhe kee haa ta'u. Garuu nan kadhadha ona kana gooftaa waaqarrattis ta'e lafarratti kan socho'u hojii diinaa maqaa Yesuusin akka cabu, mariinsaa akka diigamu, dhaabbanni isaa akka diigamu, waan inni karoorfate hundumtuu akka diigamu maqaa Yesuus Kiristoosin nan ajaja. Diigamni hojiin seexanaa, mariin seexanaa, waldaan seexanaa, dhaabbanni seexanaa akka sansalataa wal hiitee kan deemtu nan kukkutaa sansalata keessan. Hamaa hojjechuutti, mootummaa Waaqayyoo dhiibutti, namoonni gara Waaqayyoo akka hin dhufne yaanni isaaniif qalbiin isaanii Waaqayyo wajjiniin akka hin jiraanne gochuutti kan hojjettani maqaa Yesuusin sin bittinsa. Aboo naa kennameen. Aboo naa kennameen. Gooftummaa naa kennameen sinin ajaja. Amantiis fakkaattanii kan deemtani. Amantii dhugaarraa jallistanii soba barsiisuudhaan karaa soba irratti kan gurmooftanii jiraattanii maqaa Yesuusin isin diigaa. Maqaa Yesuusin kan sin diigaa. Marii keessan nan diigaa. Dhaabbata keessan nan diigaa. Kiyyoo keessan nan fashaleessa. Kiyyoon keessana fashaloo. Maqaa Yesuusin gadhiisaa mootummaa Waaqayyoo, karaa Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo, adeemsa Waaqayyoo dura kan dhaabbattanii, namoota karaarra kan jallistanii, dogoggorsiistanii, badisaan akka jiraatan kan gochuutti jirtanii, qalbii isaanii hatuudhaan, yaada isaanii hatuudhaan, adeemsa isaanii hatuudhaan, kama hamaa yaachistanii, hamaa hojjechistanii, hammeenyarra kan deebsistanii maqaa Yesuusin diigamaa. Maqaa Yesuusin diigamaa. Maqaa Yesuusin diigamaa. Hallelujah. Hallelujah. Gooftaa galatoomi. Kan nama boonsistanii, kan nama boonsistanii, qalbii jijjiirtanii,
kan gareetti garantaaneetti nama gaggeessitanii maqaa Yesuusiin buqqaa. Yaanni foonii, yaanni seexanaa kufteetta, ati duuteetta, ati muhamteetta. Garuu nama Waaqayyoo fi najjama abboomamnetti dhimma ba'uu barbaada. Maqaa Yesuusiin harki kee haa ka'u. Kai maqaa Yesuusiin gadhiisi. Maqaa Yesuusiin gadhiisi. Yaa Waaqayyoo guddaan si galateeffadha. Gargaaraa kan taate. Gargaaraa kan taate gooftaa. Hallelujah. Humni kee mul'atu. Hallelujah. Haxxummaa namaa keessaa ijoollee kee baraari gooftaa. Ijoollee kee baraari. Humni kee haa dhufu gooftaa. Sin kadhadhaa jaa kana gootuuf. Amma nan kadhadhaa. Dhukkubaan kan rukuttani. Dhiitoon kan rukuttani. Malaan kan rukuttani nama. Gadis maqaa gooftaa Yesuusiin. Gadis maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gadhiisi buqqa'ii deemi. Dhukkuba kan taatan hafuurri xuraan nama qabdanii. Karaan taan irra kan nama deemsistanii. Amma nan sin ajaja. Bahaa deema. Nan sin ajaja. Bahaa deema. Ani garbicha Yesuusi. Yesuustu na bitee na erge. Eeyye. Isatu na waame. Kanaaf sin ajaja. Hin abboomamtu immoo hin jedha sagaleensaas anis nan amana. Gooftummaa Yesuus naa kenneen, mootummaa Yesuus naa kenneen sin ajaja. Deema. Gadhiisaa. Iyyaa maraadhaa gangalchisaa keessaa yaa maqaa Yesuusiin karaa fedhe yoo ta'e. Gadhiisaa deema. Gadhiisaa deema ijoollee Waaqayyoo. Waaqayyo itti dhimma haa ba'u. Waaqayyo itti haa tajaajilu. Gadhiisaa ijoollee Waaqayyoo. Gadhiisaa namoota. Maqaa Yesuusiin gadhiisaa. Keessaa ba'a. An sin ajaja. Sin ajaja. Sin ajaja laphee isaanii gadhiisaa. Yaada isaanii gadhiisaa. Eenyummaa isaanii gadhiisaa. Keessaa yaa. Yes. Dhiiga dhugduun. Maqaa Yesuusiin dhiiga namaa kan dhugdu. Buqqa'i. Hallelujah. Gadhiis deemi. Yaa Waaqayyoo. Saba kee idduutti nagaa fayyaa araara dhangalaasi. Araara dhangalaasi nagaa buusi gooftaa. Eeyye gooftaa isa akka abiddaa. Akka abidda saafaa boba'aa deemu kana qabbaneessi gooftaa. Afurri qulqulluun qabbaneessuu hin dandeessaa. Kanaaf sin kadhadha. Sin kadhadha gooftaa. Sin kadhadha Yesuus. Hallelujah. Darbi gooftaa. Abiddi kee haa darbu. Eenyu si dhokachuu hin danda'u gooftaa. Ani arguu hin danda'u garuu aboonaa kan hundaneef iddoo jirutti hamaa. Waldaa hamaa. Dhaabbata hamaa. Akka sansalataa wal hidhatee deemu. Eeyyee. Nan bitiinsa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Bitinnaay yaanni keessan walaa rukutu. Regaandoosaa kiyaat ragalaa jinamonsiyaa. Ediano dansi kinimedan inglagino seko antoramas. Gigando sigraka antolama jinaman sanda kiatoraga. Rilanzo robaka hatta shensi di glandora kanemo jiasoten galati mbosiana inno ka kendas. Lironda hallelujah. Simbukisa maqaa Yesuusiin hundee keetiin simbukisa. Dhaabbata keetiin simbukisa. Gombifamii maqaa Yesuusiin. Barbadaa'ii maqaa Yesuusiin. Gubadhu maqaa Yesuusiin. Gubadhu maqaa Yesuusiin. Buqqaa'ii maqaa gooftaa Yesuusiin. Eessa dhokachuu hin dandeessu. Abidda kana jalaa ba'uu hin dandeessu. Maqaa Yesuusiin sin ajaja. Maqaa Yesuusiin sin ajaja. Iyyi ba'i. Maraadhu ba'i.
gadhiis saba Waaqayyo, gadhiis uuma Waaqayyo, gadhiis maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin. Gooftaa irree qabeessa si duwwaadha. Gooftaa humni qabeessa si duwwaadha. Gooftaa ijoollee kee abdattistee gad hin gattu. Koottaa na wajjin ba'aa jettee, sin ergeera jettee, gara deemtanitti jettee, waa'ee koo dubbadhaa jettee, ati diina keessatti abidda keessatti hin dhiistu kaa. Hallelujah. Kanaaf gammachuu keetiin ba'anii akka galaniif gooftaa aboo ati isaaniif laatteen akka cimanii dhaabbatanii humni kee amma isaan irratti haa mul'atu. Isaan irratti haa mul'atu. Isaan irratti haa mul'atu. Isaan irratti haa mul'atu. Haa mo'anii. Ati mo'amteen beektoo, moomaa fakkaattee mooteettoo, du'a gangalchitee kaateettoo Yesuus koo. Eeyyee maa inni si mo'uree? Ammas ijoollee kee kan mo'uu danda'u, kana cuucuu danda'u, yaa gooftaa dhiiga isaanii dhuguu kan danda'u jiraare hin jiru, hin jiru. Kanaaf nan ajaja, fagoottis dhiyoottis eessumattuu sinin ajaja, maqaa Yesus Kiristoosiin buqaa gadhiisaa garagalaa sin jikseera, isin jikseera. Hallelujah. Gooftaa galatoomi. Yesus galatoomi. Yesus galatoomi. Yesus galatoomi. Irree cimaa kan qabu si duwwaadha. Moo'is kan jiraatu si duwwaadha. Ijoollee keef qalbii kenni. Ijoollee keef ogummaa kenni. Karaatti gammadanii jiraatanii isaanii baay'isi. Gooftaa. Gooftaa. Gooftaan kanan jedhu. Aboo diinaa nan cabsa. Aboo diinaa nan cabsa. Marrataarra. Torbaanqabaarra. Bofarra. Hamaa hundumaarra. Nan cabsa. Nan cabsa. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Gadhiis. 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 Hallelujah. Gadhiis si ajajeera. Bay argan kiisiiti. Akka barbaadetti kuffisii keessa barbaanna. Bay garuu keessa gadhiis. Calaa irraa maqaa gooftaa Yesus. Hafuura leegiyoon. Gadhiis. Saba Waaqayyo. Gadhiis. Filannoo Waaqayyo kan Waaqayyo filatee waammate irraa. Irra ciistanii irra gangalattanii akka jawwee. Kan caccabsitanii maqaa Yesuusiin sinin ajaja. Sinin ajaja gadhiisa. Hafuura jawwee gadhiis. Hafuura boofaa haxxummaa biyya lafaa maqaa Yesuusiin gubadhu. Gubadhu. Gubadhu gooftaan si haa gubu. Yaa Waaqayyo galatoomi. Aboo akkasii jaanuu laatteef galatoomi. Ijaan wajjin jirtuuf galatoomi. Gomminee qalbiin cabne akka jiraannu jaanuun goone. Kanaaf galatoomi. Moo'icha garboolii keef kenni gooftaa. Ijoollee kee kutatanii si wajjin ba'an. Gooftaa ijoollee kee si gaggeessi hojii Waaqayyoo hojjechuuf ba'an. Gaggeessi gargaari. Yes gooftaa yaada namaa isan qulqulloofne yaada namaa isa cigaa sana isa jijjiiruuf ba'aniiroo. Dhiigaaf foon loluutu hin ta'in hafuuraan loluuf hafuura loluuf ba'aniiroo. Ati isaan wajjin ijaa taateef galatoomi. Sin galateeffadha. Dhaabbata baay'ee keessa jirtu sinan argaa. Hallelujah. Akka sansalataa walii hidhattaniittu sinan argaa. Neetwoorkii keessan nan cicciira. Neetwoorkii keessan nan cicciira. Ajjeesaaf kan kaatanii, balleessaaf kan kaatanii,
dubbiif kan kaatanii, nagaa kan dhowwattanii, nama hirribaa kan dhowwattanii, ukkumarratti akka kufu, ukkubaan akka jiraatu, aadaa akka jiraatu gochuuf kan kaatanii, diinota silloluuf ba'eera. Silloluuf hin ba'e. Hojiin keessan diigamu, yaanni keessan diigamu, karaan keessan diigamu, sansalanni keessan ciccitu. Ciccitu. Maqaa Yesuusin ciccitu. Maqaa Yesuusin ciccitu. Yaa Gooftaa, maaloree waaqarraa abidda taatee yoo buutelee. Ciraaroo guggubu, abidda akka ciraaroo guggubu, diina kee irratti humni kee irraa yoo mul'ate maaliree? Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hey, akka abiddi ciraaroo gubu, akka abiddi ciraaroo gubu, akka abiddi bishaan danfisu, diinota kee irratti kaa'i. Kaa'i Gooftaa. Hallelujah. Kaa'i Yesuus. Kaa'i Gooftaa. Kaa'i beektaa. Wanta ta'u jiru hundumaa nagartaa hojii diinaa. Isa dhumaa ta'uusaa baree jedha mul'anni Yohaannis. Humna guddaan gara keessanitti bu'eera jedha Gooftaa. Saboota keef hinaaf ture, garboota keef hinaaf ture, ijoollee keef hinaaf ture. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yesus galatoom. Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu iddoo hundaa kan jirtu. Han hundumaa beektu. Han hundumaa irratti hojjettu. Homtuu kan isin himne kaayati. Nan hojjedhan jenne. Nan hojjedhe jetteeta. Kaayi hojjedhu. Eeyyee Gooftaa. Kaayi hojjedhu. Kaayi hojjedhu. Hallelujah. Hallelujah. Yesus ko cimaadhaati. Eenyu si moo'ere moomaa fakkaattee moota. Eeyyee. Yesus. Yes. Galatoomi. Galatoomi sin galateeffadha. Sin galateeffadha Gooftaa. Sin galateeffadha Yesus. Sin galateeffadha. Hafuurri xuraan gadhiis. Hafuurri xuraan gara qajeeltotti toon ta'in gara hammeenyaatti kan deemsistu garboota Waaqayyoo dargaggoota hundumaa karaarraa jallisutti kan jirtu badisatti kan deemtu ejjatti kan deemsistu hannatti kan deemsistu hamaatti kan deemsistu maqaa Yesuusin gadhiis maqaa Yesuusin. Eeyyee hamoonni nagaan qabanii. Hamoonni nagaa hin qabanii. Hamoonni nagaa hin qaban jedha Isaayaas. Eeyyee akkuma dhoqqeen laaqii baasu hamoonni nagaa hin qabanii jedha. Hamoota irratti irreenkee haa ka'u. Hamoota irratti irreenkee haa ka'u. Hojii hammeenya irratti irreenkee haa ka'u. Gooftaa sin kadhadhaa. Gooftaa sin kadhadhaa. Ijaa kana gootuuf guddaan si galateeffadhaa. Guddaan si galateeffadha yaa Waaqi. Sin galateeffadha Gooftaa. Sin galateeffadha Gooftaa. Hin dandeessa fagootti, dhiyootti, waaqarratti, lafarratti, iddoo hundumaatti hojjechuu kan dandeessu ija libsuun hundumaa gochuu kan dandeessu Gooftaa. Guddaan si galateeffadha. Guddaan si galateeffadha. Ija libsuun waan baay'ee goota Gooftaa addunyaa biyya lafaarratti. Dhukkuba dhaaree kan nama dhibu, waraansa dhaaree kan nama dhibu, beela dhaaree kan nama hundumaa mootee kan jiraatudha Gooftaa koo. Kanaaf guddaan si galateeffadha. Sagaleen kee hundumaa caala. Sagaleen kee hundumaa irratti moo'ee kan jirudha. Kanaaf sin galateeffadha. Eeyyee sin galateeffadha Gooftaa koo. Eeyyee sin galateeffadha. Cabsuutti jirta. Ija diinaa jaamsuutti jirta. Galatoomi Gooftaa. Jaamsuutti didda.
Yaa gooftaa haxxummaa diinaa jaamsutti idda galatoomi. Galatoomi. Hafuura Waaqayyo galatoomi. Hafuura Waaqayyo ijaa hojjechuutti jirtu galatoomi. Ijaa hojjechuutti jirtu, ijaa socho'uutti jirtu galatoomi. Ameen. Ameen gooftaa. Sin galateeffadhaa. Dhukkubsataan ijaa fayu jiru. Yaani dhamee ijaa keemutti jiru. Kararraa kan jallate karaatti deebi'u ijaa jiru. Yaanni namaa inni xurraa'ee qullaa'utti ijaa jiru galanni guddaan siif ta'u. Kana hojjechuun hojii keeti. Barumsa guddaan miti gooftaa. Yoo hafuurri qulqulluu namatti dubbate karaa nama agarsiise duwwaa kun hunduu ta'aati. Gooftaa si waama nammayyuu. Si waama, si waama, si waama hafuura qulqulluu. Haa diriiru harki kee, haa hojjetu harki kee. Magaalattis baadiyyattis idduma hundumaatti harki kee, humni kee haa hojjetu. Haa hojjetu. Galatoomi. Galatoomi gooftaa. Galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaa Yesus Kiristoosiin. Ameen. Gooftaan sinaa eebbisu. Jabaadhaa kadhadhaa. Humni keessan Waaqayyo. Maqaa Waaqayyoon diina keessan mootu. Jedheera gooftaan. Maqaa Waaqayyootiin diina keessan mootu. Maqaa keetiin nuu ajajamanii. Akkuma jedhe. Ajajaa maqaa gooftaa Yesuusiin. Waaqayyo sinaa eebbisu.